Hordoftoota viidiyoo keenyaa akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti. Egaa yeroo darbee waa'ee appilikeeshinoota Google wal barsiisuu eegallee turre. Egaa viidiyoolee darbe keessatti waa'ee Google Translator fi waa'ee Google Photo isiniif hojjedheen ture. Egaa namoonni ilaaltan baay'ee akka irraa hubattanii fi baay'ee akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Egaa Google Product keessaa yookiin faayidaa Google keessaa har'a immoo kanan qabadhee isiniif dhiyaadhu waa'ee Google Drive'iti. Egaa Google Drive'n appilikeeshiniidha. Appilikeeshinii ta'ee garuu kan faayilii garaagaraa irra kaawwachuu dandeenyudha. Fakkeenyaaf kan Google Drive irra kaawwachuu dandeenyu keessa akka fakkeenyatti isiniif kaase dookumantiidha. Fakkeenya namni tokko dookumantii mataasaa ol kaawwachuu yoo barbaade yookiin lafa jalaan banne kaa'uu yoo barbaade eessa kaa'uu qaba? Google Drive irra kaa'uu qaba. Egaa Google Drive irra akkuma yeroo darbe jedhee namni tokko gaafa Gmail akkaawuntii banatu GB 15 firii qaba jechuudha. Egaa GB 15 irratti yoo barbaade dabalee bitachuu ni danda'a. Gatiin isaallee gadi bu'aa waan ta'eef tarii qusadhee GB 15 itti fayyadamuu ni danda'a yoo jedhe itti fayyadamuu ni danda'a. Lakki immoo GB 15 nan ga'u yoo jedhe hin bitullee yoo jedhe maal gochuu qaba? Gmail akkaawuntii 2 fi 3 sanaa ol banachuu ni danda'a. Jechuun hamma kana banadhu kan jedhu limiteeshiniin jiru jechuudha Google irra. Gmail akkaawuntii amma barbaade namni tokko banatee hamma GB 100tti fayyadamuu ni danda'a jechuudha Gmail akkaawuntii garaagaraarraa. Egaa viidiyoo koo har'aa keessatti kanan qabadhee isinii dhiyaadhu akkuma jalqaba jedhetti waa'ee Google Drive'iti. Egaa Google Drive'n appilikeeshinii fakkeenyaaf akkuma jalqaba jedhee waa'ee faayiloota garaagaraa dookumentii keenya irra kaawwachuu dandeenyudha. Akkasumas immoo fakkeenyaaf kontaaktiiwwan keenya maqaa nama garaagaraa bilbila garaagaraa yoo ni qabna ta'e fakkeenyaaf akka nu jalaan banneef bara dheeraadhaaf maqaa namaa kaawwachuudhaaf yookiin liistii maqaa namaa akkaawuntii keenya keessaa qabnu yookiin immoo sim kaardii keenya yookiin moobaayila keenya keessaa qabnu haaluma salphaan Google Drive irra kaawwannee simii keenya firii gochuu dandeenya. Bilbila keenya illee firii gochuu dandeenya. Kana jechuun maqaan namaa sun bara kamiyyuu nu jalaan badu. Fakkeenya bilbila harkaa qabnu kun yoo nu jalaa bade yoo cabee faayilii keenya sana yookiin maqaa namaa sana haaluma salphaan argachuu dandeenya jechuudha. Inni biraa faayidaa Google Drive keessaa fakkeenyaaf kitaabilee garaagaraa yookiin barreeffama garaagaraa haaluma salphaa ta'een Google Drive irra kaawwachuu dandeenya. Egaa Google Drive irraa yoomiyyuu baduu hin danda'u jechuudha. Egaa viidiyoo har'aa keessatti akkaataa itti maqaa namaa yookiin kontaaktii keenya Google Drive irra kaawwannu akkasumas akkaataa faayilii keenya kitaabilee garaagaraa barreeffama garaagaraa Google Drive irra kaawwannuun isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaafuu hamma viidiyoo koo isa dhumaatti na duuka bu'aa isiniin jechuun barbaada. Yoo na hordoftan waan baay'ee irraa barattu appilikeeshinaan illee wal bartu. Namoonni immoo chaanaalii keenyaaf haaraa taatan chaanaalii keenya subscribe godhaa, like godhaa, share godhaa isiniin jechuun barbaada. Viidiyoo biraatiin walitti hamma deemutti nagaa itti turaa isiniin jechuun barbaada. Garuma viidiyoo har'aatti. Hordoftoota viidiyoo keenya egaa appilikeeshiniiwwan Google keessaa inni kan biraa immoo akkuma jalqaba jedhee Google Drive'idha. Baay'ee dinqii, baay'ee waan nama ajaa'ibudha. Egaa namni kamiyyuu Google Drive fayyadamuu qaba. Baay'ee murteessaadha. Baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Jireenya keenya keessatti Google Drive'n faayidaa baay'ee qaba. Egaa faayidaa isaa keessaa har'a muraasa isinitti agarsiisa. Hamma viidiyoo koo isa dhumaatti na duukaa taasisan jechuun barbaada. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe godhaa, like godhaa, akkasitti wal jajjabeessinaa. Egaa garuma viidiyoo keenyatti yoo isin dabarsu egaa ammallee appilikeeshinii Google keessaa Google Drive fayyadamuudhaaf ammallee Play Store bira deemna jechuudha. Play Store bira deemna. Egaa Play Store biratti iddoo search jedhu kanatti Google Drive jennee search goona jechuudha. Yoo moobaayila keenya irraan qabateen Google Drive jenna asitti naa dhufee jira jechuudha yeroo barbaadu. Egaa Google Drive'n kuni faayidaa akkamii qaba kan jedhu walii wajjin ilaalla jechuudha. Egaa asirratti abdeet jedhee na gaafata. Egaa abdeetii qaba haaraan saarra ba'ee jira immoo abdeetiin goone. Egaa isin immoo iddoo kanatti install jedha jechuudha. Appilikeeshinii yoo moobaayila keessan irraan qabaanne ta'e egaa bakka abdeet jedhu kana install kan jedhu dhufaa akka sanatti install gootu jechuudha appilikeeshiniin kun. Egaa appilikeeshiniin Google Drive
nana mana bilbila nama kamirayyuu dhabamu jechuudha ni jiraata jechuun gaafuma Gmail akkaawuntii banannu walujjumaan install ta'a waan ta'eef egaa appilikeeshinii kanan banee siin agarsiisa jechuudha faayidaa isaa egaa faayidaa appilikeeshinii kana keessaa har'a lama gurguddaan siin agarsiisa lama baay'ee murteessoo kan ta'an jechuudha egaa appilikeeshinichi kana fakkaata egaa faayidaa kana isaa lamaan isin agarsiisu keessaa Google Drive faayidaa Google Drive lamaan isin agarsiisu keessaa irra jechuudha tokkoffaa irratti akkamitti faayiloota garaagaraa kan akka barreeffamaa kan akka kitaabaa egaa suuras ta'uu danda'a egaa dookumentii keenya ta'uu danda'a haaluma salphaadhaan akkamitti akka Google Drive irra kaawwatan sitti agarsiisa jechuudha faayidaa tokkoffaa irratti lammaffaa irratti immoo kan sitti agarsiisu kontaaktiidha fakkeenya kontaaktii namaa yookiin bilbila namaa galmeeffattanii qabdan yoo jiraate jechuudha moobaayila keessa irraa bilbila keessa irraa yookiin immoo siimii keessa irraa haaluma salphaadhaan Google Drive kanarra kaawwattanii yeroo kamiyyuu argachuu dandeessu jechuudha egaa akka carraa bilbilli keessan kun yoo cabe yoo bade hin yaaddooftan jechuudha maqaan namaa na jalaa badaa bilbilli lakkoofsi bilbilaa namaa na jalaa badaa ta'e tasuma yaadda'inaa jechuudha yaaddoon barbaachisu egaa bilbila waggaa 10-30 boodas lakkoofsa bilbila nama kamiyyuu argachuu dandeessu faayilii kamuu argachuu dandeessu dookumentii keessan argachuu dandeessu fakkeenyaaf immoo lafa deemtaniiti dookumentii keessan divaayizii biraarraa yookiin meeshaa elektirooniksii biraarraa argachuudha fakkeenyaaf kompiitararraa moobaayila kan biraarraa taabileetii keessarraa haaluma salphaan argachuudhaa fi Gmail akkaawuntii keessan koo fayyadamtan jechuudha. Egaa akkuma appilikeeshiniiwwan Google biraa jechuudha. Google Drive fayyadamuudhaa fi Gmail akkaawuntii qabaachuu qabna jechuudha. Gmail akkaawuntii waliin hojjetu kan ammallee isuma yaadachiisaa egaa Gmail akkaawuntii akka itti marsan namoonni hin beekne viidiyoo keenya gara duubaa deebitanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Egaa faayidaa isaa keessaa isa jalqabaa isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa Google Drive'n bannaa erga bannee booda fakkeenyaaf nama dookumentii baay'ee asirraa qaba jechuudha. Egaa waa'ee dookumentii kana yoomiyyuu yaada dookumentii barnoota ta'uu danda'a, barreeffama garaagaraa ta'uu danda'a, yoomiyyuu yaadda hin beeku jechuudha. Yoo bilbilli koo kun iyyuu akka tasaa cabe maaliif elektirooniksii sibiila waan ta'eef guyyaan inni cabu hin beekamu, guyyaan inni badu hin beekamu waan ta'eef waa'ee dookumentii koo tasuma yaadda'u jechuudha. Egaa amma faayiliiwwan moobaayila koo irra qabu gara kanatti dabaluudhaa fi asirratti mallattoo ida'uu kanan yookiin pilaasii kanan tuqa jechuudha. Asirratti nan tuqa jechuudha. Egaan tuqee wanta gara Google Drive kanatti fudhachuu barbaadu na gaafata jechuudha. Fooldarii dhamoo, uploadii godhamoo, iskaaniin godhee fidadhamoo, Google Docs irraan barreeffama qabamoo, Google Sheet irraan liistii qabamoo, Google Slide hin qaba kan jedhu egaa wantoota kana na gaafata jechuudha. Fakkeenyaaf ammaa mee uploadiin gochuu barbaade haa jedhu upload irratti nan tuqa jechuudha. Egaa gara storage moobaayila kootti na fudhata jechuudha. Egaa gara moobaayila storage moobaayila kootti na fudhata jechuudha. Egaa as keessatti fakkeenyaaf dookumentuuwwan jalqaba qabu kana yoo isuma kanan upload gochuu barbaade yookiin isin filattan kan barbaadan barreeffama garaagaraa ta'uu danda'a kitaaba ta'uu danda'a egaa wantuma barbaadanii moobaayila keessan keessa kan jiru haaluma salphaadhaan filattanii gara Google Drive tti fudhachuu dandeessu jechuudha. Ani fakkeenyaaf amma faayiluma jalqaba kanan fida jechuudha nan tuqa gaafan tuqee naaf hayyaminaan jira hayyamee fi amma faayilii kana upload gochaa jira jechuudha. Upload gochaa jira egaa faayilii kana already upload godheera faayilii kana haaluma salphaadhaan asirraan argadha jechuudha. Egaa faayiliin kun already gara moobaayila kootti dhufee jira. Egaa moobaayila kootti waan dhufee fi yeroon barbaade Gmail akkaawuntii kootti login godhee jechuudha. Haaluma salphaadhaan faayilii kana yeroo barbaadan argadha jechuudha. Kan argachuuf illee fakkeenyaaf faayilii amma asiin recent yoo nan jedheeni kinooti faayiliin jalqaba upload godhe sun jechuudha asirratti. Egaa amma waiting for wifi jedha upload gochuudha. Ani amma bilbila koo irratti yeroo wifi argadde qofa upload godhu akka godhu waan hayyamee fi yeroo wifi dhufu eega jechuudha amma daatarra waan jiruuf. Egaa akka kanatti yeroo wifi qofa qabdan akka upload godhu adjust gochuu dandeessu. Illee yeroo biraas itti agarsiisa akka daataa keessan hin fixanneef jechuudha. Egaa haala kanaanii faayilii gosa kamiiyyuu pilaasii kana xunnee ol kaa'achuu dandeenya yookiin karaa kaameraa sirraan iskaan kayyattu kana jirti iskaan irra tunnee yookaan barreeffama garaagaraa karaa Google Docs yoo qaban yookiin fooldaruma guutuu isaa moobaayila keenya irra jiru upload gochuu ni dandeenya jechuudha. Egaa kuni karaa itti Google Drive irra faayilii keenya kaawwannu jechuudha. Kuni baay'ee waan dinqiidha baay'ee nama ajaa'ibuudha. Egaa waa'ee baduu faayilii yeroo kamiyyuu yaadamnu jechuudha. Egaa inni biraa immoo faayidaa Google Drive keessa isa lammaffaa kana sitti agarsiisu akkaataa itti liistii maqaa namoota qabnu yookiin kontaaktii keenya gara Google Drive tti upload goonudha. Egaa isa sana argachuuf immoo contacts kan jedhu moobaayila keenya irraa dhanneebanna jechuudha. Appilikeeshinii contacts kan jedhu kana. Egaa contacts kan jedhu kuni by default moobaayilli kamiyyuu qaba install gochuun barbaachisu jechuudha. Egaa nan banaa ergan banee booda amma maqaawwan asirraa qabu kana hunduma isaa gara Google Drive tti upload gochuu nan danda'a jechuudha. Egaa asirratti immoo wanti baay'ee sin dinqu Google Drive jechuudha. Faayidaan isaa fakkeenyaaf moobaayila keessan irratti yookiin simii yookiin qafoo keessan irratti
baay'ina namaa seef godhachuu fakkeenya simii nama 250 qofa baata kanaafuu limiita jechuudha yookaan simii sun yoo cabe deemnee argannu Google Drive garuu unlimited miliyoona illee barreeffachuu dandeessa miliyoona kaawwachuu dandeessu amma biliyoonatti kaawwachuu dandeessu jechuudha rakkina hin qabu egaa asirratti amma akka upload gosa agarsiisuudhaa fi sara sadiin kanatti nan tuqa jechuudha egaa achiin booda manage contacts kan jedhu jira manage godha jechuudha egaa amma contactii koo import or export kan jedhu jira saratan tuqa jechuudha amma ka maalan gochuu barbaade import jedha jalqaba ergas export eessarraa fudhachuun barbaada fakkeenyaa fi import jechuun irraa fudhachuudha export jechuun itti kennuudha itti dabarsuudha egaa importing godha jechuudha import gaafa godha eessarraa fakkeenyaaf simii koorraa simii tokkoffaarraa egaa maqaawwan kannaan hin qabe jechuudha maqaa kanneen maalan godha selecting godha tokkicha sana booda gubbaatti select ol kan jedhu naa dhufa egaa sana booda done kan jedhu jira select jechuudha egaa ittaan immoo to jedha asitti to eessatti export gochuu barbaadda fakkeenyaa fi Gmail account koo sanan filadha jechuudha Gmail account koo sanan filadha fakkeenyaa Gmail account koo isa kana filadhu isa kanan filadha sana booda maalan godha jechuudha asirratti importing godha jechuudha importii kana gaafan tuqu egaa kinoo import ta'aa jira jechuudha gara sanatti import ta'aa jira jechuudha kanaafuu haaluma salphaan deebi'ee maal ta'e jechuudha maqaan nama sanaa Gmail account irra naaf ta'a jechuudha Gmail account irra naaf ta'a egaa deebi'ee Gmail account irra argachuuf immoo kaman godha jechuudha asuma Google deebi'etan kontaaktii koo nan banaa egaa akkuma natti liist ta'ee dhufa Gmail account yoo iyyuu dhufne ta'ee as keessa seenee as keessa iddoo kanarraa jechuudha iddoo kanarraa hin argattu jechuudha iddoo kanarraa kinoo fakkeenyaaf kamirra kan jiru Gmail kamirra akka jiru haaluma isaa argachuu dandeenya egaa viidiyoon keenya kana fakkaata viidiyoo biraatiin mul'atu kan turan jedha yeroo gaarii